Hai akkam jirtan nagaa keessanii nageenya jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni boontuu salaalee chaananii jalatti argamtan hundumtu keessanuu jirtu isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a mata duree wayii isinii qabadhee dhufeen jira. Aanni wajjiniin gaaffii deebii goone irratti aanniin waan ajaa'iba kana dubbattee like share gochuudhaan nu maddii dhaabbadhaa. Warri maatii keenya hin taane immoo maatii kee ta'uudhaan na gargaara isiniin jedha. Wanti hundumtuyyuu gargaarsa keessanii nan as keenya waan ta'eefiyyuu egaa ani macarashaa lattillee gaafin gaafadhe keessaa namni ati galateeffachuu barbaaddu injiraayi mee eenyutu si jajjabeessa ture yuutuubii kana hojjechuu jedhee anillee gaafii kana dhiyeessee fidanan ture. Ani waa'een ajaa'ibaa kana kan ishiin dubbatte baay'ee tokko namatti tole. Ani baay'ee tokko gammade. Yaa ijoolleen keenya ijoolleen Oromoodha akkanatti wal maddii dhaabbannaa akkanatti wal jajjabeessaa jirraa. Namni sun garuu nama sana galateeffataa jedhee namni sun garuu hin beeku. Ani immoo galata isaanii galchitu ana gaarii dasna jedhee akka kootu jechuudha. Egaa mana madaamitti yeroo hunda gadi baanee viidiyoo hojjechuu viidiyoo waraabuun in ulfaata hundumtuyyuu hin beekne waan ta'eefiyyuu na viidiyoo xiqqoo gaggabaabduu isinii qabannee dhufna. Viidiyoo keenya sana immoo amma dhumaatitti nuuf laala isiniin jedha. Kan ittaan sudaan aanni wajjiniin amma xumuratetti akka itti fuftan abdiin qaba. Baay'eesin jaalaa baay'eesin kabaja hunda keessanuyyuu ani wanta isiniin jedhuun qabu waaqayyo isin haa eebbisu. Asumarraan ijoolleen galateeffachuu barbaadullee baay'ee jira. Na gargaaruudhaan na maddii dhaabbachuudhaan akkanani waan hunda isaatillee guutaa akkananillee bakka hin jedhu tabsaa hin kurtanii ani yuutuubii hin hojjedhee guyyaa baay'een tabsaa kutee. Asumaan abdee ammallee goshuu jedhamee jira. Baay'ee tokkoon isa galateeffadha. Keessa darbeellee imeelii kellee naaf kennitu anillee sin gargaara siifan seenaa amma naan jedhutti ture. Ittaan sudhaan raamuu tuubii baay'ee ishee galateeffadha. Baay'een ishee jaaladha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ofii osoo hin guuttatiin ana na gargaaraa turteedha. Baay'ee tokko inni dasna jedhee kana nan naga'e isaan jechuudha. Galata waaqayyo galanni rabbiif haa baay'atu xumura koos immoo rabbi beekasiniin jedha. Baay'eesin jaalala hunda keessanuu ijoollee kana bichaa miti yaamee itti hin ba'u kan nama maddii dhaabbatu azooshii jabaadhu tabsaa hin kutini kan naan jedhee na jajjabeessee asin nagaa ijoolleen baay'ee jira. Hunda keessanuu sinan jaaladha hunda keessanii sanan kabaja. Egaa gara aanni hamboo itti asin dabarsa. Aanni hamboo waan ajaa'ibaa kana dubbattee gaafa deebiin gaafadhe irratti ishee wajjiniin tura. Baay'ee tokko sin jaalala baay'ee sin kabaja hunda keessanuu sinin jedha. Jiraadhaa baay'ee. Okay, ashama harka fuune jirtu hordoftoonni boontuu salaalee nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu jecha. Egaa har'a ana obboleettii keessan gara mana boontuu salaaleetti gaaffiif deebiidhaan dhiyaadheen jira. Obboleettii koo boontuu salaalee guddaa galatoomii siin jedha. Asumarraani egaa hamma danda'ametti gaaffiif deebii keenya itti seennaa adaraa keessa like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Ani immoo warroonni nan beekne yoo jiraattanii haani amboo chaanaala kootiin kanan jiru sanadha jechuudha. Maqaa koo baruu yoo barbaadan gaaffiif deebii keessatti walumaan itti deemna jechuudha. Okay, gaaffii tokkoffaan maal jette dursa osoo gara nagaatti seen naganaa dhiyeessitee jirti. Nageenyi waaqayyoo si haa baay'atu haannii koo. Erga gaaffii koo ani si gaafadhu fedhii qabaachuu keetiif guddaa galatoomi jettee anis guddaa galatoomi siin jedhee jira. Gaaffii tokkoffaan maal jette haanni mucayyoo eessaatii eessatti dhalattee guddattee naan jettee jirti. Ani mucayyoo Shawaa Lixaa ganda ganjii gororee waddeessa aanaa ambooti jechuudha. Ani dhaloonni koo achumatti guddadhe jechuudha. Gaaffii lammaffaan maal jedha? Haanni erga dhalattee maal gochaa turte maatii keetiif meeqaffaadha ati jette. Erga dhaladhee ani homaa goone maatii koo gargaaraan ture. Maazarii koo hojii mana keessaa fi hojii alaa haramaawwan waan adda addaa gargaaraan ture. Isa biratti immoo ani barattuun ture jechuudha. Barachaan ture. Anis immoo ishii tokkoffaadha jechuudha. Haadha kootiif abbaa kootii fi ani ishii hangafadha jechuudha. Okay.
Gaaffii sadaffaan maal jedha? Jaalalli si qabee beekaa? Yoo si qabe jiraate maal si godhee? Mee yeroo jaalalli si qabu nama jaalatte sana argattee hoo jettee jirti. Jaalalli eeyyan na qabee jira. Na qabe garuu itti hin milkoofne siin jedha asumarraani. Okay. Gaaffii arfaffaan haanni abbaa mana qabdaa yookaan jaalallee jette abbaa manaa hin qabu hiriyaan hin qaba jechuudha. Okay. Gaaffii shanaffaan abbaa keetii moo haadha keetii irra jaalattaa? Jaalala maatii keetii qabdu ibsi carraa sii kennee jira jettee guddaa galatoom carraa naa kennu keetii fi ani lachan isaaniiyyuu qixuman jaaladha jechuudha. Maatii koo baay'een jaaladha, baay'een kabaja dhugaa dubbachuuf maal jedhee akkan ibsuun qabu. Baay'een jaaladha maatii koo jedhee jira. Humnaan waliin jaaladha maal jedhee akkan ibsuun qabu. Baay'een jaaladha. Faazariikos maazariikos baay'een jaaladha siin jedheen jira. Akkasuma gaaffii ja'affaanii amma eessa jiraattaa jedha. Ani amma kanan jiraadhu magaalaa Liibaanoos keessa jiraadha, Beeruut jechuudha. Okay. Gaaffii torbaffaa maal jedha? Haanni barumsa barattee yoo barattee jiraatte amma kutaa meeqaatti barattee maaliifi barumsa ishii dhiistee biyya ormaa deemtee maali rakkinni jettee jirti. Guddaa galatoomii siin jedha asumarraanii ani barumsa hanga 11tti baradhee sababa lola yookiin jeequmsaatiin dhiisee addaan biyyaa bahe jechuudha. Manni barumsaa irratti dhaabbatee kanaafan biyyaa bahee sababa biraan qabu siin jechuun barbaada buntu koo galatoomii asumarraanii. Gaaffii saddeettaffaanii maal jette? Gaaffii saddeettaffaa haanni hiriyaa dubaraa qabdaa yoo qabaatte wali irratti jaalattanii beektuu mee yookiin nama tokko irraasin lachuu jaalalli qabee beekaa? No, hiriyaa dubaraa nan qaba. Jaalalli kan hiriyaa isheerraas nan qabne kan korraas ishee hin qabne jechuudha. Waan akkasii hin qabnu. Gooftaaf haa galatooniif ishiin akkuma wal jaalanneetti jira. Jaalallee ishee faana jiraatti jechuudha. Waan akkasii nan mudanne. Okay, gaaffii salgaffaan maal jedha? Gaaffii salgaffaanii haanni amala kee akkamitti qabdaa? Amala akkamitti qabdaa? Mee of ibsii yeroo aarte maal gochuu barbaaddaa jettee jirtaa? Guddaa galatoomii. Ani amalli koo baay'ee obsan qaba. Baay'een obsa jechuudha. Yoon aaru immoo dafee naaru garuu yeroo naaretti boqonnaan qabu. Ofan dhiphisa jechaadha. Baay'een dhiphadhaa. Namaan akkamitti wal lolin jedhaa baay'een of ceephaa. Garuu namaan immoo akka wal lolu fedhiidhuma lolaa tokko nuradhu. Yoo namni akkaataa ittiin natti bu'ullee barbaade akkaataa nama sana harkaa balleessuun barbaada. Jaalalleettii xiqqooshi jaalalleettiin barbaada. Yoon aarutti immoo amala koo keessaa yeroon aarutti dafee nama tokkotti naaru gaafa naare garuu nama sanatti deebi'uun fala guddaadha. Keessi koo na guduunfamee jennaan dafee naan diriiru. Tasumaa naan diriiru bakka hidhameetuma hafa. Sitti aaree jiraannaan jechuudha. Sitti nan dubbadha garuu naa enee jedhu keessi koo. Okay, gaaffii kurnaffaanii haanni durbummaa kee waggaa meeqatti dhabdee? Okay, durbummaa koo ani hin heerumne siin jedheera. Hiriyaan qaba jedheera. Gaafan biyya galee heerume guyyaa isaa fi saatii isaa faanaan si erga. Wantu akka koongiranaan jettutti jechuudha. Asumarratti xumureen jira. Gaaffii akkasii nama gaafata namni. Wish ijoollee wish. Okay, 11ffaanii haani YouTube kana hojjadhu jedhee kan si jajjabeessaa jiru eenyu faadha? Naan jette namni fakkeenya godhattu naan jettee jirti. Dhugaa dubbachuu fi namni fakkeenya godhadhu guddaa galatoomiin siin jedha. Jalqabaa kaasee tokkoffaa irratti jechuudha. Kana ajaa'ibsiifadhu. Kana mala ishiin natti hin jijjiirranne. Kan guyyaa tokko
natti dubbiidhuma tokkoon illee nan qabne jechuudha. Ammallee akkasitti amala kanaan ishee jiraachisu gooftaan ishee eebbisuun jedha. Ayyuutu baay'een fakkeenya ishee horadha jechuudha. Baay'eellee na gargaartee jirti jechuudha. Baay'een ajaa'ibsiifadha ayyuutu. Baay'een jaaladhas baay'een kabaja jechuudha. Lammaffaan asnuu chuubeedha. Baay'ee na wajjiniin na gargaaruudhaan na wajjiniin jechuudha. Iddoon nan dhiisa jedhee gara kutadheetti na wajjiniin angalaa ta'anii ani kanan jiraadhu Beeruut keessaa ibsaan hin jiru. Egaa yuutuubiin kun yoo deebi'ellee milkaa'insa irratti mul'achuu baate isaan garuu dadhabbii hedduu irratti kanfalan jechuudha. Kanaaf dadhabbii isaanii waaqayyo haa kanfaluuf hin jedha. Okay, achirraan Fooziyaa Shaasheetii achirraan immoo Bassaa Gamooti eega nama xiqqoo maqaadha inaan jette ijoollee hedduu qaba. Taansuudhaan immoo dhiirota keessaa kan na waliin bu'ee ka'ee na jajjabeessee akka obboleessaatti jechuudha. Kanan jaaladhu dhugaa rabbiiti Oroo Entertainmentii jechuudha. Na taphachiisuuf bilbila obbiraa qabuun kan na jajjabeessaa ture isadha jechuudha. Innaa asumarraan jarreen kanaan galatoomaan jedhaanii waaqayyoon ijaa isaanii haa kanfaluu fi isiniin jedha kanumaan caalatti namaaf dhaabbatu ta'a isiniin jechuun jaaladha qaaliiwwan koo kana isiniin jechuun jaaladha. Ani gaaffii keenya xumurre fakkaata. Gaaffii keenya xumurree jirra. Gaaffii itti aanu qabannee hanga dhiyaannutti guddaa galatoomaa baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja hordoftoota Boontuu Salaalee. Adaraa keessan laayikii sheer gochuudhaan jajjabeessaa. Dogoggora jirummoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Gara Boontuu isin dabarseera. Nagannaa tura. Egaa akkuma argitan aannan ijoollee galateeffachuu barbaadullee galateeffattee dhumarratti warri nu wajjiniin turtan baay'ee tokko namatti tola. Asumarraan galatooma isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaa waaqayyootiin eebbifamaa hundi keessan isiniin jedha. Itti aansuudhaan akkan yuutuubii kana hojjedullee anallee nama galateeffadhu nan qaba. Yuutuubii kanaa gara yuutuubii kanaa kan na fide hin hojjedhudhe guyyaa baay'een tabsaa kutee osoo hin galateeffatina irra darbee siifoo yuutuubii baay'een ishii jaaladha. Baay'een ishii kabajaa obboleetti koodha amma dhumaatitti. Baay'ee tokko naaf jiraadhu ishiidhan jira. Ani guyyaa baay'ee hin hojjedhudhe ni guyyaa lifiifaa iseenudhe nu jira. Jammaree jechuudha seenu hojjedhudhe sirumaayyuu nan ifadha si jammaree jechuudha kan waan ishiidha hojjedhu san maaliif akkana jettaa yuutuubii hojjechuun akkoo gazaba argachuu bichaadha fi miti ijoolleedhaan wal baruun ijoollee wajjiniin taphachuun iyyuu waan tokko faadhanaan jettee yaada gaarii tokko naaf kennite akkuma beektanii siifoon tapha malee lola malee loltus yaa kofaltee maal jetti aariyyeeruma tokkorraa darba gini galata waaqayyoo ufuma kiyyaa kanan itti fayyadamu siifoo dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e inni hojjedhu fa'aa jedhee guyyaan sagalee ergee fi ishee ifadde ofirraa deebisu fa'aa hin jira garuu ofii kiyyaa kanan hojjedhu waan ta'eef jechuudha yeroo dursatiif. Lakki hojjedhu ittee tona jajjabeessaa lakki hojjedhu akkana godhi hin beekne waan hundumtuyyuu yeroo haaraa dafee anati maardiin kee afaan na dide dhugaa na dide bilook ifaan godhan jedhaan ishee bilook ifaan godhan yuutuubii fa'aa bilook ishee godhan hojjedhu faadhan jedhaan hojjedhu maaliif hin hojjedhu jette akkana godhe akkas godhe akkana godhe akkas godhe jettee kan na jajjabeessite asiin immus nageechi dammoo osoo hin galateeffatin hin darbu galata waaqayyo dammoo ishiisillee gammachiise gammachuu ishee akka na dhageechisullee abdiin qaba abdii rabbii obboleetti koo naaf jiraadhu sin jedha bakka jirtutti fayyanaa ta'e amma sarrasi sin jaaladha sin kabajaa laphuma kiyyarraa na si jaaladha naaf jiraadhu sin jedha gorsituuti yaa waan hundati yaa sin jedha haadhoo koo naaf jiraadhu sin jedha siifoo yuutuubii baay'ee tokko si jaaladha hunda keessanuu isinin jaaladha kana tokko jedhee lakkaa'ee fixuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf keessattuu ijoolleen amma simbira jiru gurbidhas wajjin hirmaachaa jiru simbira jiru hundi keessan baay'inatti toltanii baay'ee tokko isin jaaladha dhugaa waaqayyo isinan jaaladha waaqayyo isiniif haa bibbisuun isinin jedha dhugaa rabbiif aanni wajjin gaafiin deebiin aanni wajjin goone kana fakkaataa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu rabbi isin haa eebbisu naaf jiraadha isinin jedha.